kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Guyyaa har'aa keessummaa addaa tokko walakkaa keenyaa qabna. Mee gara keessummaa kanatti deemnaa. Keessummaan kun eenyuun akka ta'an akka isin barsiisan ennaa kenninaaf. Abbaa baga nagaan nuu dhuftan. Baga isin nagaan nu eeddan. Gosh har'a isin arguu keenyatti baay'ee gammanna. Mee daawwattoonni keenyallee eenyuun akka ta'an akka isin beekan mee maqaa keessan irraa jala nuu qaba. Ani Lataa Badhaasooti jedhama. Maqaan kiyyaa ani katti dhaladheetiin jedhe aanaa Nageellee Arsiiti. Ganda Gorbii Malkaa Buttaatitti dhaladhe. Kana oduu jedhaaru asitti na waamtanii gaaffilee adda addaa akka isinii deebisuuf waan carraa naa kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Waan gootan kanaaf ulfaadhaa isinillee. Hayyee ulfaadha. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa kan walakkaa keenyaa qabnu obbo Lataa Badhaasoo jedhamanii an immoo akka abbaatitti waan na guddisaniif abbaa jedha isaan waama akkasitti na hubadha. Abbaa mee jireenya keessan gaafa dargaggummaatitti gad deebina. Gaafa dargaggummaa akkam ture guddinni keessan loon tissitanii taphattanii dur baadiyyaatti namoonni galgala deemaa tirrii dhiituuf atu ture. Mee kanneen ilaalchisee maal fakkaata? Gaafiin keetuu waan an keessa darbee jedhe ka himu fakkaata. An akkuma eenyuyyuu katti guddadheetiin jedhe baadiyyaa Gorbii Malkaa Buttaatii haga daakaa ilaalaatitti godaansa adda addaatiin bul'aa deebi'aa turre naannoo sanii guddadhee akkuma ijoollee kamiyyuu ijoollee baadiyyaa jalqaba hennaa nu dhalannee guddachuutti kaanee jajjabaannee jennu gara horii tikaatitti nu erganii tika jabbilee irraa jala qabnaa jabbilee tissinee achummaa yoo jabaataa dhufnee re'ee fi loonitti nu dabarsanii re'ee wanti loonii waliin makee fi re'een kottee jabaatti hin fiddii isii ari'aa deebisuuf jajjabaachuu sirra jira. Ennaa jajjabaataa dhufnu re'iiniif loon tiksaa guddadhee kanaan booda akkuma jabaataa dhufeeni gara qonnaatitti illee bobba'ee qonnallee qotaatiin midhaan haamaa galchaa akkasiin akkuma eenyuyyuu ganda keessaa guddadhe. Qottaalee turtaniittan jechuudha. Qonnallee qotaa tureera. Akkuma ijoollee kamii qonna keessa turtan attamitti abbaaf gara barumsaa attamitti dhuftarree? Bara sammuu haalli barumsaa maal fakkaata? Attamitti isin barachuu dandeetta? Obboleewwan keessan wanti namoonni baratan jiran eenyuuf fakkeenya isinii ta'e? Wanti isaa koinsidensii illee fakkaata. Ani ennaa sanii dura waa'ee barnootaatiyyuu dhaga'uu fi obboleessa kiyya xiqqaa tokko mootummaan karoora qabaa. Ganda nama kennadhaa nama baratu jedhaniitiin manni barnootaa itti eeggamanan kun Nageellee Arsii irratti ijaaramee jalqabameera. Ijoollee galfadhaa jedhanii obboleessa kiyya xiqqaa tokko galchanii turanii. Yeroo isa wanni jedhan sana waa kajeelaa ture garaan kiyya na kajeelee yaboo na galchaa inni daa'imaa jedhee gaafadhee ture. Maannaa keessan? Maannaa kiyya ana na galchaa ani baradhaa jennaan. Hai ati amma tika geetteerta qonnallee situ qotaaraa hojii guddaa waan qabduu fi amma si erginee hin dandeenyu inni haa dhaqu jedhanii dura isa erganii achumaan natti bule yaadni barnoota akka barachuuf na barbaachisu. Boodar akkamiin dhaxxarree ofii keessanii dhaxxammoo namatu isin erge? Saniin booda akkuma ganda kennaallee namni tokko dhaqee baratu jedhanii obboleessi kiyya sun waggaa tokko akkana barateeti booda dhukkubsatee deebi'e. Dhukkubsateeti achitti hin taanee fi deessa hin galchanii inni galee jennaani amma akkuma isaa ganda ollaa kennaati ijoolleen ergamaniira hin jiru warri isaanii mana barnootaa ergee babbaratantu jira. Jarri sun dhaqaa deebanii obboleessi kiyya immoo akka hiree ta'eeti itti fufuu hin dandeenye inni biraa deebi'ee. Inni deebinaan amma hin bubbulle gara waggaa lamaayyuu akkas turre saniin booda jaruma deemtu kana laaleetiin isaanillee barataa deemaadhaan warraallee gaafa boqonnaa isaanii horii tissanii hin qotanii ani akkasuma maaf hin godhure jedheeti ka'eetuma ganama gaaf tokko akkuma nama maraatee
wayama uffadhee rafee waliin uffadhee akkasumaan mana barnootaa laaleetuma fiige. Yeroo kana obboleettiin tiyya bariiti ka jedhamtu nafaana fiigdee gafummaa harka qabattee eessa dhaqaartaa haati kiyyaan la gaafatte duraan eessa dhaqaartaa jennaan mana barnootaa dhaqaaraayyee atta cadhifteetuma deemta midhaan haamaan gahiiraa namni haamu hin jiru maaliif deemtaa jennaan midhaan ati barbaaddullee masii haamaa barnoota illee baradha jedheetuma biraa bahee amma midhaan sana bilchaataa sana gafummaa sana fudhattee mucattiin akka nafaan adeemtu na ariitee na dhaqqabde dafee deemara fiige sa'aatiitti seenanillee hin beeku ka'eetuma bahee fiige akkasitti gaafa deemu jalqabaa deemee achi dhaqee jechuun. Seenaa baay'ee bareeda. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akka arganneerroo abbaa keenya gaashlataa wajjin jirra. Abbaa mee diqqoo duubatti isin deebisa. Obboleewwan meeqa wajjin dhalattan? Haati teessan maqaan eenyunne? Asumaan akka dookumentiitti illee akka nu ta'a waan barbaannuuf haati teessan maqaan obboleewwan keessanoo maqaan nama meeqa wajjin dhalattan? Isin meeqa? Abbaan kiyya badhaasoo shuufooti jedhama. Haati tiyyaallee waccaatu hembaati jedhamti. Anin obbolaawwan ka haadha tiyyarraa dhalatan nu nama sadii. Nama sadi taaneetiin anin mana wasiila kiyyaatitti guddadhe. Obboleessa abbaa kiyyaatitu na guddisee. Haa ta'u abbaan keenya du'ee jennaan haadha teenya gargaarsa isii barbaachisee hangaftichi kiyya fuudheetiin haadha dhiisee gara ofiitti deebi'eera. Kan amma warra na guddisisan irraa ammoo anillee deebi'eet haadha tiyya gargaarutti bobba'ee ture. Kanaaf nuti dhiirri nama agasiitii durbillee nama afuri. Ulfaadha hedduu galatooma. Abbaa duubatti isin deebisa. Mee adda irra teettaniiti hennaasan kun waamicha waaqaa ture wanti jettan jira? Ani waan tokko beektaa hennaa gargarii waan namatti dhufu hin beeku. Yeroo wayii loon tiisaa. Bokkeenni illee roobaa jira kadhoo uffannaa yeroo san wayimallee hin qabnu kadhoo re'ee uffannaa. Jabbilee loonitti baheera jabbilee irra ture hennaasanii. Calma jedhee akkanatti roobni nan roobaara rooba keessa taa'eeti yeroo san xiyyaaraa hin arginu nuti qilleensa keessa ennaan fuu jedhaa duubu sagalee caqafna. Sagalee kanaallee caqasaa tureeti booda maal argaa wanti wayii akka xiyyaara saniin fagoo karaa fagoo wayii deemee biyya wayii dhaqeeti mana wayii ka qilleensa waan akka foddaatiin qilleensi seenu malee akka mana keenyaa citaan ulee arganii mana jettee argitu hin taane mana fagaatu wayii keessa seenee waan jedhu wayii akkuma eebjuutu argaa ture. Booda haga barnoota seeneetiin jedhee eebjuu kiyya isaa waan waa yaadee hennaa isaa waan namni dhisee kan jedhu wayiitu na dhagamaa ture. Sanaa ta'uu yaa'u eebjuutu ture akka ani barnoota kana seenu innaa obboleessi kiyya haa seenullee obboleessi kiyya dhiisaatii na ergaa jedhu sanillee anin wanta wayii akka jireenya kee keessatti bahee hojjedhu akka yaadu wanta amma barnootaan baratame waan barate kaa godhu irraa waan haxaasa hin bira darbee wanta biraa wayii akka hojjedhu danda'u eebjuu wayiitu of keessaa qaba akkuma amma arge siin jedhu kana. Waaqatu si waamichi waaqaa hin jira jechuudha. Qabattu keessa jira. Amallee gaafii badhaa waan qabuuf dhiifama yoo afaanitti sin qabe gaggabaabsaa deemaa irraa nageelleetti barumsa keessan jala qabdan. Nageellee arsiitti jala qaba. Haga meeqaa barattan nageelleetti? Haga 8ti. Achiin booda wanta taata? Achiin booda gara Adventistii kolleejjii dhaqe. Ennaasan training school jedhama. Kolleejjii iyyuu direct kolleejjii hin jedhamu mana namoota adda addaa leenjisan jechuun wangeelaawota itti leenjisanii. Barnoonni illee jalqabeera haga high schooliitti already banameera.
kolleejjiin illee jalqabameera innaa sanii. Kutaa 8 fixeetti bara itti aanu qormaata dhandhee fudhannee gibbii Adventistiititti qormaata san qoramneeti bu'aa isaallee nutti hin mul'ifnee dhiifneetuma gallee manuma keenya deebinee gallee qormaata kennan jennaan dhandhee qoramneerra achi gallee bara sanii yoo naammanni barnoota banamu gahu akkuma namoota kaawwanii dhufee galmaaf yoo jedhu maallaqaan qabdaa jennaan hin qabuu jedheen maal qabdamee amma waan qabdu as kenni jennaan birrii 10 qabaa 10 keessaa 7 baasee kenne birrii 3 hambifadhee amma jidduu kana keessatti namoonni warri barnoota bu'uuraa Arsii kana hordofan hojjechiisan Paaster Gabnoo Kaa'el, Seefa Mikaa'el Annootaati, Paaster Ashannaa fi obbo Bayyanee fa'aa amma koree wayii irra jiranii nama wayii erguuf bakka wayiitii gaafatamaniiranii koree kana irra jiranii wanta kiyya kana dhagaanii namni tokko amma galmaa'aa jira kanaan dura masarata barnoota bu'uuraa kana barsiisee jiru jedhaniiti walii eeranii walii himanii yeroo tanaa achumatti yoo ani mana maallaqaatii kaffaladhee bahu mee kootu naan jedhanii na waamanii barnoota kana akka barattu haalillee sii mijjaa amma ati faayinaanshaaliillee waan ta'uuf gargaartuun baay'ee ka qabdu fakkaattu kabraa ammoo nuti kakuu walii qabna namni tokko umrii isaa keessatti barnoota isaa gargar kutee waggaa tokkoof ummataaf hojjechuu qaba akka jedhamu kana hin beektamoo hin beektu jennaan hin dhagayaa ani garuu achitti hin baranne illee hin beekuu jedheen hin barsiifne illee jedheen kanumaan abboosa hin seenee meexxoo jedhaniit gara Finfinnee yoo deemtu Baatuu bira darbitee gara kiiloomeetira 15 akkanaan ta'a fakkaata. Achitti namichi hin seenee meexxoo jedhamu kunini uummata keenyaa wal beeka Paaster Gabnoo Kaa'el fa'aa. Isaan gaafateera biyya isaa deemtaa jedhanii birriitti illee masan naa deebisiisan ta'an kee kaffalisan torba kaffaltan san illee isinii deebisan naa deebisanii birri 10 qabadheetti gaafa kaanii yaa gatiin karaa illee san xiqqoo isima qabadheetti lafa barsiisan dhaqee mana namichaa dhaqee achi na simataniitiin barsiisuu jala qabee jira. Hennaa meeqaaf achi turtan? Waggaa tokko. Waggaa tokko namuu barsiisaa deebi'aa jechuudha. Echi naa ulfaadha achi biratti. Barri kun bara kaminni amma abbaa? Barri kun akka lakkoofsa Itoophiyaatitti 1958. 1958. Yoo isin laalu baay'ee dargaggeessa natti taatan. Amma bara san barsiisuu keessa ijoollee hagam ga'u taataniiti? Ani waan garii bira utaallee darbine malee yeroo kutaa 8 fixu an jaba sanii miti gaafa mana barnootaatiif bahiyyuu deemu durba laallachoollee jala qabeera. Tana duna fuudhani jedhe maaliif obboleessi kiyya fuudhee jira waan ta'eef anillee fedheera. Jabaa ture ani yeroo san. Mataan keessan adhaallee arriin guutee hin guutamne gurraachuma isaaf mucaa hagam ga'u ta'inna jedhee yaadaara yoo amma warroota masarata timirtii barsiisan akka Paaster Tigiroo akka Abbaatii Gaash Bayyanee Paaster Ashannaa fi Gaash Girmaa namoonni baay'eetu jirani kanneen illee laalee isinillee yoo laalu mucaa hagamii ta'a jedhee isin tilmaame yoom fuutan isin abbaa? Nuti fuudha ka raawwanne 1969 irratti raawwanne kunini digirii duraa baradhee erga fixee booda wal fuune jechuudha. Haga barumsa fixanii? Barumsa duraa jechuudha isteeppii duraa ka digirii duraa fixee erga deebi'ee booda wal fuune.
Barasan fuudhaaf heerumti maal fakkaata ture? Abbatu nama fuudhamoo ofii ilaallattanii fuutamoo attam ture? Aadaan biyyaa yaa beekama. Xiqqoo yoo duuba si deebise nan komattu. Obboleettittii warri haadha manaatii ammaa tun warri boontuu kunini obboleettii fuudhuu barbaadanii turan. Wanti maali nu martinuu amantaa keessa jirra adventistii ergaa fi fudhadheeraanillee isinillee maatima cinaan adventistii ta'e keessa barnootaaf baateertii jettee yoo san boontuun xiqqoo obboleettii fuudhuu barbaadanii. Warri kun adventistii jedhanii fookasii godhanii obboleessa isii tokko fuudhuuf barbaadee warri kana godhuu fi nullee intala qabnaa kottuuti jedhanii kana kutaa 7 baradhu waamicha naa godhanii. Akka walgaraa fakkii? Walgaruu maayyuu dubbiin. Akka walgaraati dubbiin achitti hin dhandhee yoo dhandhee jedhu ani si gaafa argee jedhu akkuma tasaa isii manaa gabbaateetiin akkana waa wayii manaa baaftee akkana kosi gattee deebitu achi ilaalee argee tana ta'uun baatu taltii si kadhachuuf deemaru naan jedha obboleessi kiyya hangaftichi tokko. Jedhee yaallee xiqqoo garaan itti nana'ee. Footoo isaanii argeera bareeda. Yaa garaa itti nana'ee garuu an preparedness hin qabu didaa ture. Allakkaa fuudhan barbaadu nan fidinaa an kadhadhullee jedhaa didaa ture. Amma gabannoota mi'eeffadhee jedhe didaa ture garuu guyyaa na fakkaataa yaa mana fidanii akkasitti hin turre nuti kadhaa san jala qabneetiillee booda akkanumatti qaadhima taaneeti aga waggaa 12 iyyuu turreerra. Aga fixattanii. Aga barnoota fixadhuuf anillee hin fuune isinillee waa barachuuf tattaafataa turte akkasitti addumadda turreeti. Aga barnoota digirii duraa fixadheetiin jedheen booda gaa'ela godhanne. Baay'ee bareeda. Wanti isin gaafadhu baay'ee abbaa yeroon illee nu jalaa deemaara. Mee abbaa ammallee duuba deebina. Barumsa keessan fixanii barattanii digirii jalqabaa eessa jalqabdan barsiisaas turtan akkamitti gara barsiisummaa dhuftan? Akkuma jedhe sitti mee jedhe waggaa barnoota bu'uuraa Arsii san barsiisee jedheen booda deebi'ee achuma adventistitti haayiskuulii jalqabe. Kutaa 9 haga 12 achi baradhee barsiisaallee argachuun yeroo sana rakkoo waan tureef 12 nu fidhee jennaan akka barannuyyuu carraa waan jennee barsiisuu qabdanii jedhanii achumatti hojii nu kennan. Elementary adventistii sanitti barsiisaa ture. Waggaa 2 akkana barsiiseetti booda kolleejiin hin jira jalqabameera seerumaan kolleejiillee achumatti jalqabe. Liberal art jedhanii yoo san sadarkaa comprehensive barnootatu ture. Achumaan anillee barnoota deebi'e. Kolleejii deebi'ee baradhee waggaa 2 erga hojjedhee booda achuma elementarytti barsiisaa ture. Sanillee fixee jennaan gara Middle East College jedhameeti Beeruutitti diviizhinii keenya keessatti kolleejiitu jira. Nu duraan Awurooppaa jala turre akka adventistii dhiifama naa godhe xiqqoo walitti siisuufuu barbaadeeti. Awurooppaa jala turre Awurooppaa diviizhin. Amma Awurooppaa diviizhin sanirraa hojiin bal'atee jennaan Keeniyaa, Yugaandaa, Tanzaaniyaa, Itoophiyaa walitti qabameeti biyya Arabaa kanaa walitti Middle East jedhameetiin diviizhiniin kenna uumameera. Diviizhiniin kun kolleejii qaba achi keessatti Beeruut irratti kolleejii sanitti digirii kiyya baradhee fite jechuudha. Yaa baay'isee waan gaarii. Xiqqoo duuba isin deebisa amma mee hennaa gara amantii dhuftanitti deebina. Amanteetti osoo hin dhufneen duratti nama wayitii afaan hiittanii jedhan. Kan dhagaye jechuudha. Mee attamitti osoo amantii kana hin qabaatin attamitti afaan hiittan attamiin gara amantii dhuftanillee mee tana seenaa tana gabaabsaatu nu kennaa. Ani nama waa'ee amantaa kanatti na bulcha jira. Ani
biyya keenya musliimni illee baay'een beekamuyyuu. Booda jaartii abbaa kiyyaa guddootu jira. Isiin musliima kana hordofutti kaatee amma maatii garasitti waliin nu qabutti gara yoo kaatu gaafa wayii ani hundumaa hin beekne isiif buna dhaabaafan haadha guddoo waan taateef buna na dhaabsifattee kaatee namicha jaarsi wayii mana dhufeera. Mucaa kana akkana guddatu barbaada musliima naa godhi jetteen shaadaa deebis jette. Shaadaa na deebisanii achumaan anini waggaan san tureetuma waggaa taanu innaan sooma yoo ga'u soome. Shaadaa qabattanii soomuu jalqabe. Soomuu jalqabee mana barnootaa akkasumas soomaan dhaqaatti deebinaa. Gabayyoo bakkalchoo kun naa hangafa umriini. Abbaan Yohaannisiifaa Daani'eel ilma isaanii hangafaa baay'ee. Amma waliin karaa deemnaa inni xiqqoo naa hangafaa ture barnoota jalqabeera. Uduma waliin deemnu amma ati maaliif soomtaa naan jedhe. Musliima ta'eera ingiliis soomuu qaba akkuma soom jennaan soomee jedhe. Maal beektamu waa'ee isaa waan maal dubbifteerta maal argite nama uummata biratti beektaa. Kawaa barata artu kana iyyuu sii wayyuu ortodoksiitu yoo sani gibira gabbii nu barsiisa. Isuma kana sii wayyuu iyyuu uduu ta'e iyyuu kaammoo kanarra illee wangeela dhugaa barsiisantu jira. Ati kana uduu barattee dubbiftee homaan beekne maaliif itti galtee naan jedhe. Wanti sammuu keessatti na ule. Amma akkasitti waggaa sana akkasuma dabarsineetti gaafa kaanii gannaa miti yeroo midhaan haama'aa akkuma qara haadhatii kakuu galee guyyaa sanbataa lamaan dilbataaf sanbatallee hojii hojjedha dhaqeetti. Gaafa sanbataa kana midhaan wayii baaqelaa facaafadheera gooba irratti dur goobarra qotanii. Baaqelaa kan haamuuf deemee ganama bahee achuma olee dhabee galuu mana nama an beekuu tokkotti namoonni walitti qabamanii faaruu faarsu. Lakkoofsi isaanii xiqqoo nama gara 10 akkana hin caalani. Isaanillee akka ramii akka dhufanii yoo yaadadhu akkuma isaa namoonni kan beeku manni namicha amma itti goree kun. Oduma isaan faarsan dhaga'ee faaruun kun na hawate. Faaruun kun na hawatee jennaan dhaqee ittuma ol seene taa'anii faaruu faarsaananii isaanillee na yaadaan na simatanii tumaa seenee anillee taa'ee natti tolee caqase. Yoo caqasee jedhu xiqqoo turanii jaarsi tokko abbaa simratiitii nama gara kibbaa kana maqaa isaa wanni hin beeku. Ammallee dumbaranne biraa wanna jee jaarsi booda hojii iyyuu hin dhiise. Wangeelaa lallabaa qaruma ganda keessa deddeemuu jalqabeera. Warra seefa Mikaa'el kanaanii walitti hidhata qaba. Isaa waliin dhufaa gara naannoo biyya keenyaa kanneen keessallee deddeemuu jalqabeera. Gaafa sadaa namtichi sun intala kiristaana taate wayii fuudheera. Sababa sanii walitti qabamaniiran warri amantaa fudhataniiran. Anillee itti goree waliin taa'ee amma jaarsi afaan illee rogatti hin beeku. Na arganii jennaan gammadanii xiqqoo waa baradheera. Mee jedhanii qubaa waliin mul'isan. Amma namichi amma na beeka jedhu sun abbaan manaa afaan hiikuu fi dandeettaa laan jennaan garam jennaan afaan Amaaraa irraa gara Oromoo afaan Oromootitti jedhe. Namni kun afaan Amaariffaa dubbata jechuudha. Amaariffaa dubbata. Inni nama gara kibbaa kana afaan Oromoo rogatti hin beeku. Amaarinya maayyuu hin beeku afaan Amaaratu rogatti hin beeku. Haa ta'u malee masaafa qaba irraa dubbifataa waan nu barsiisu. Achumaan hojii seenee ani. Hagadhaa hojiirra jirtan. Gurga gaafasiiti waan illee harka kiyya gadi hin dhiifne. Saniin booda guyyaan sanbataa baadiyyaa keessa bakka mara deemaati. Uduma wangeela hojjennu adventistitti galee. Waamichi keessan waamichi addaati. Yaadnummaan isinitti tollaane ol seentanii. Faaruu dhaga'ee faaruun sun xiqqoo na hawate. Naan seenee caqasee
gaafasuma Isin hojii jala qabdu maqaa waaqayyo haa ulfaatu. Agartaa hojii jirtanii baay'ee namatti tola. Mee amma gara barsiisummaatti deebina. Hennaa barsiistanii akka barsiisaatitti wanti isin mudate maal inni gaafii keenya gaggabaabsinee waliin qabee akka naa deebistanii fi barumsi kitaaba barsiisuun gamatti wanti biraa akka inni barsiisuu qabu maal inni naamusne. Ka biraa ammoo akka barsiisaatitti yeroo barsiisaa turtanii qormaanni isin mudate maal inni warroota adda keessa jiraniif attamitti akka furaniif eertanii fi kabira ammoo barsiisota amma barsiisaa jiraniif gorsi isin kennitan maali akka barsiisaatitti bara barsiisaa turtanii? Ani barnoota hin jaalladha. Achi xiqqoo waasii himee dhufe naa wayyaa. Kutaa lama seene kutaa tokko barataa tureeti waggaa dhumaa irratti. Qormaanniif jalqabuuf godhu jiru obboleessi kee guddisee dhukkubsateera adda mana barnootaan deemin mee waan ta'u hin beeknu naan jedhan manumatti naan jennaan lakki ani haakimiitiin illee barnoota amma ammoo dhiisee hin danda'u wa'a jedhee deeme waan isaa fayyisu ani waaqaamillee ani haakimiimillee jedhee bira darbee deeme gaafa galu inni hin fayye kana maal sitti himuu barbaadeeti barnoota jaaladhaan gurgaa gaafa takka jedhee fiigee badee mana seeneeti duuba akkana deebee guyyaa takkatti abseensii natti laakkamee hin beeku yaada akkasii keessa ture kanumaani haga elementariitti barsiisaa akka ta'u naa kennanii wanti guddaan rakkoo fakkaatu treeningii sirraa waa hin qabnu ofii keenya akka barataatitti barsiisaa irraa waan argine yaada qabannee deemnee barsiisaan gariin si dheekkamaa gariin liberaalii gadi of dhiisii an garuu akkuma ofii barnoota jaalladhu wanti guddaan wanna jedhu namni barnootaaf mana ofiitii bahee kutaa eega seenee hundumtu barachuu qaba ka jedhu walmaa kaa namni dhufu kun sinsiirii baratuu barbaadaa seeraan kun ammoo gadi of dhiisii yaanni akkanaa kunniin fatanaa ture qormaata guddaa ture mana kifilii keessatti menteenii godhu barnoonni pirinsipiliin ni jira ka adventistii maali tokkoffaa disipiliin qabaatu nama irraa akka barbaachisu lammata adventist educationiin garaan isaa dachaa maalii fi hojii waaqayyoo biyya lafaa kana irratti raawwachuu fi gara biyya lafaa deemaa ka jedhu yaadni kun inni achi keessa jira. Yaadni isaa maalii ati jijjiiramtee gara waaqa isa gaafa si uumu bifa waaqayyootiin fakkeenya isaatiin uumamte ka jedhu san barnoonni ilpirinsiliibii nu barannee tollee achitti akka namni deebee ristoordii ta'u godhuu fi alaabaa yaada kana ture nama jidduutti yaa'u tokko ka amantaa keessa jiru kun ka amantaa keessa hin jirre wanti sunniin wal dhawaa ati koo waan hinaaffaan hojjedhuu fi namaanillee hedduu waliin bobba'a ijoollee baratan kanneen na gargarii shaaxxeen dhabanaa isaaniillee na afoo na baay'eetu jira. Haa ta'u yaa'u akkuma eenyuyyuu dadaanqamaatuma dadhabaa qofaa ka'aatuma barsiisaa turre. Barsiisaa irratti illee akkuma innaa ofii baradhuu jaalala hojii qabaa. Namoota illee hinaaffaa ijoolleen barsiisee kompitantii ta'anii jabaatanii ol bahuu qaban ka jedhu bifuma sanaan. Hinaaffaa saniin barsiiftanii jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa isa duraa guyyaa har'aatiif qabnu asirratti dhaabneerra. Kutaa ittaanu torbaan dhufu qabanne isiniif dhufna hangasiif nagaa nuuf tura.